oduu amme tokkummaan biyyoota islaamaatii fi biyyoota giddu galeessa arabootaa waamicha marii ariifachiisaa mootummaan qatar godheef kanarratti pirezidaantiin Iiraan akka hirmaachuu deemu ibsameeti jira. Liigii tokkummaa islaamaa kana keessatti hirmaachuudhaan tokkummaan kun hedduu bu'aa guddaa qaba. Kana hordofuudhaan warri lixaa yaaddoowwan guutamaa jiru fakkaata. Kun hedduu barbaachisaadha. Biyyoota islaamaatiif akka gaariitti waan nama gammachiisudha. Yoo tokkummaan isaanii cimee warri lixaa sirrii galee likki deemaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan jiddumaan guyyaa biyyoolessaa Saudi Arabiyaa bara 95ffaa isaanii kabajachuudhaaf xayyaara ammayyaawaan asbaanii ifoomsaniiti jiran. Guyyaan sun guyyaa addaa akka ta'u ibsanii jiran. Kanatti aansuudhaan qaxar erga hooggantoota jechuudha Hamaasii fi kanneen isaaniitti waliin jechuudha Israa'el irratti haleellaa raawwattee waamicha amma godhaa jirti jechuudha. Haaloon ibaanaadhaas ittuma jirti. Waaw, kanaaf ammoo mootummoota islaamaa jechuudha as yaamuunis marii ariifachiisaadhaaf baay'ee gaariidha. Kun warra lixaatiif yaaddoo guddaadha ta'a. Kanatti aansuudhaan shayxantichi mootummaan Israa'el kanuma biyyoota giddugalaa kana weeraruudhaaf lafa tanarra qubate ammas marsaa itti aanu Istaanbul dha'uun keenya waan hafa hin qabne jee yoo hooggantoota Hamaasacha keessaa mootummaan Turkii baase malee jechuudhaan dubbatee jira. Hanga hooggantoonni Hamaas jiranitti biyya hooggantoonni Hamaas jiran haleellaa nuti taratti irra yaanee rukutnaa jechuudhaan ifattee jechuudha dubbatee jira. Kanaaf jechuudha biyyoonni giddugalaa tokkoomuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Tokkoomu qabanis kanatti aansuudhaan mootummaan Suuriyaa Ahmad Asharaa Israa'el lammiilee biyya teenyaa keessa seenuudhaan gara adda qoqqoodaa jirti jechuudhaan himate. Saba wal nyaachisuun hin milkaa'uuf kanaaf nurraa dhaabbachuu qabdii jechuudhaan akeekkachiisee jira Israa'el. Kanatti aansuudhaan lixa Gaazatti haleellaa Israa'el jechuudha irratti raawwachaa jirtuun yoo xiqqaate gamoowwan dhedheeraan 600 barbadaa'uun akkasuma manneen kaan ijoo waliigala 13 barbadaa'ee jira. Qabeenyi guutuun manca'ee namoonni hedduun ajjeefamee jira. Ammaas irra deebiidhaan namoonni 250 ol akka achi keessaa hatattamaan buqqa'an ibsi akeekkachiisa dabaree jira jechuudha. Eejoota humnoota Israa'el irraa uummata Gaazaa uummanni Gaazaa 250 olitti tilmaaman amma buqqa'aa jiran jechuudha. Uummata Falastiin kana rabbiin bilisaa baasuu inshallah du'aa jabaadha. Kanatti aansuudhaan Awustiraaliyaa keessatti hiriirri guddaan bifa afuriin gaggeeffamaa oole kan uummata Gaazaa deeggaru. Kanatti aansuudhaan Berliin keessatti namoota jechuudha feerii Falastiin jechuudhaan gabbee hiriira bahee to'annaa jala oolchaa jiraachuun poolisiin biyyattii gabaafamaati jira. Kanatti aansuudhaan ayyaan waraana Israa'el duraanii akka dubbatetti haleellaan Israa'el Gaazaa irratti raawwachaa jirtu namoota 200 olitti tilmaaman ajjeesee galaafatee jechuudhaan ibsee dubbate. Kanatti aansuudhaan Albaaniyaa keessatti roobeetiidhaaf aangoo ministeerummaa kannaniiti jiran. Inumaa kana booda roobeetiin bakka yoo bal'achaa jirti. Teknooloojii roobeetii uumaa jirtu poolisootaa fi hojjettoota mootummaatiis toorata baasuu deemtu fakkaatti. Akka bakka iyyutti hirmaachisanitti ganaa roobeetumaan hawaltuun tookalaas dhiironni lafarraa dhume waan ta'eef namoonni nagaa rakkachuu deeman fakkaata. Kanatti aansuudhaan Raashiyaan ammas laadara guddaa fi jechuun misaa'ila guddaa daangaa Poolaandii keessa irratti jechuudha dhaabdii jirti. Ayya guutiin kan nu bichaa dheegaa jirti gadi lakkisuudhaaf. Mee jiddumaan gaa mallattoo gurraatti natti godhaan sabskiraayib godhaa nutti dabalamaa oduulee ilaal gaggabaabsinee jechuudha akka isinii tolutti yeroo yeroodhaan isin biraan geenya galatoomaa sheer godhuudhaan facaasaa bakkayyus waliin gayaadha. Kanatti aansuudhaan Paakistaan keessatti humna mootummaatii fi qaama biraatii wajjin walitti bu'insi uumameen namoonni 12 jechuudha poolisiin mootummaa ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasaati jira. Kanatti aansuudhaan shiftoonni Israa'el Wasti Baankii keessatti opereeshina godhaa jirra jechuudhaan uummata nagayaa namoota 600 olitti tilmaaman hidha guuraa jiraachuun maddeen gabaasaa jiran. Hanga tokkummaan Islaamaatii fi liigiin Arabootaa tokkummaan ka'ee Israa'el tana jechuudha biyyoota giddugala kana keessaa jechuudha buqqisanii takkatti nageenyi kan dhufu fakkaatu. Kun jarri jara mokkoromaa bakka tana qubateedha. Kanaaf jechuudha tokkummaan Islaamaa cimtee wal qoqqooduu dhiisanii sabboonummaa keessaa bahanii yoo waliin mari'atanii falli keenya maali jaan falliin dhufa furmaaninis dhufa tokkummaan isaanii jabaatee biitti Islaamaa jechuudha gad dhaabbattee humnan ni horatti. Kanaaf
kun baay'ee barbaachisaadha. Hundaafuu walii haa galchu sabboonummaa fi gartee miti amantii keessoo isaanii gartee shari'aa waan jiran kanaatu adda qoqqoodee uummata islaamaa addaan facaasee kaanis jechuudha alagaa firoomsee kaanis yahudoota firoomsee kaanis akkasitti wanta firoomsee jidduu kanatti uummata nagayaa fixaa jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan biyya walaba taate tan Falastiin gadhaabuudhaaf mootummoonni biyyoota 142 sagalee kannaniiti jiran 10 ammoo ni didan 10 ammoo numa dhorkamaniiru. Kanaafi kana keessa biyyi teenya hin buune gaafirraa qabna nuti Israa'el wajjin dhaabbachuu yaada qabda moo maaliif sagalee uummata cunqurfamaa kanaa kan nu dhabdanidha. Kanaaf irra deebiidhaan mootummaa biyya teenyaatii fi biyya teenyaanis akka jechuudha pirezidaantota dhimma islaama waliigala biyyattiitii fi gara mootummaattis waliidhaan akka sagalee kannamtu godhaadha isiniin jenna. Uummata kanaa wajjin dhaabbachuun sagalee ta'uufi sagalee kennuufi baay'ee barbaachisaadha. Yeroo jechuudha warri lixaatii fi addunyaan guutuun dhaabbattee biyyi Falastiin biyya walaba taatee jechuudha bilisa baatee dhaabbachuu qabdi jechuudhaan ifoomtee addunyaa irratti alaabaan isii farfarmamuu qabdi jechuudhaan sagaleen kan namaa jirtu kanatti biyyoonni 142 kan kanne kana keessatti hirmaachuu dhabuun keessa hedduu waan nama gaddisiisaati waan nullee aarsaati. Kanaaf sagalee kannaadha. Uummattoota kan sodaatina hariirummaa Israa'el wajjin qabaachuun sagalee jechuudha cunqurfamtoota kannuun isin dhorkoo jechuudha. Kanaaf akkuma jechuudha har'aan tana Itiyoon jechuudha doota dhabiyyiin haleellaan Israa'el qaxarirra raawwattee kan mirga idil addunyaa cabsu nuti ni balaaleffannaa gocha kana jechuudhaan dubbatetti ibsa baasetti maxxansetti akkasuma sagalee uummata Falastiiniifis kan nura qaba. Yeroo hunda cunqurfamtootaa fi gartee miti abbootii akka ta'u dhaabbachuu osoo hin taane cunqurfamtoota wajjin dhaabbachuun dirqama ta'a. Kanaaf baay'ee gaariidha haleellaa Israa'el jechuudha qaxar doorratti raawwatte kuni inumaa furmaata biyyoota islaamaa ta'uu deema fakkaata. Isaan kana tokkomsuuf isaan kana walii galchuun isaan kana walii sochoosuuf kanaaf jechuudha warri xaama yaaddoon guutamaa jira fakkaata. Kun ammoo dhugaan guutamaas yoo isaan jechuudha tokkummaa isaanii kan cibsan taate Iraanii wajjin jibeeffatanii hidhannaan maaliif maaltu sodaachisa jennaan Iraanii fi Raashiyaadha Kooriyaa kaabaa kanaa wajjin jarri kuni firoomee gartee miti nu kana firraanii dhiibaa waan jiruuf isaanis yaaddoo keessa galan. Kanaaf amma fuulduratti mariin jechuudha Tiraambii kaayyateeti jira qaxarii wajjin mootummaa qaxarii wajjin wal arguudhaaf. Kan ammoo haleellaa kana jechuudha ni dhaabsifnaa maaliif akkuma jechuudha ibsa baasaa jiranii isaatu nurra raawwachisa yaanii jechuudha aarii keessa galtee qaxar biyyoota islaamaatiifis waamicha tattamaa dhiyeessite kana jechuudha furuudhaaf dafee jechuudha Tiraambii mala dho'ate jechuudha. Silaa warri lixaa jechuudha isaan abjuu fi gartee miti zaahiratti itti yaadaa bulan waan taateef gadi hin taane dantaa isaanii as keessa jiran. Kanaaf hundaafuu rabbii tokko haa tokkoomsu. Kun kana karaa oduulee biyya keessatti yoo isin deebifnu qabxiin qormaata barattoota kutaa 12 boru ifooma. Kanaaf jechuudha firii laffaatii barattoota qabxii qormaata kutaa 12 jechuudha waggaa guutuu barachuudhaan qormaataman qormaanni isaanii boru kan ifoomu ta'a. Kanaaf warra dabree fi kan dabrinis ifa baasee jechuudha kan firii isaa milkiidhaan argate karaa jechuudha ol dabraa jechuudha. Kanaaf kan kufeesi carraatti aanutti isin milkaa'aadha jennaan. Kanatti aansuudhaan biyyi teenya ammaas diggisii laga Abbayyaa hin xumurre fakkaata. Ibsa wal faana baasuudhaan hawaasaas ta'ee ministeeronni garaagaraa jechuudha ergaa baga gammaddanii fi kun tokkummaa jechuudha waggaa 100 boodaa fi kan jechuudha hawaasa Itiyoo jijjiiruu jechuudhaan ibsaa jiranii. Akkasuma muummichi ministeera Paakistaan duraanii piroojeektii guddichi laga Naahil kan jechuudha Itiyoon cufte kuni kan gartee piroojeektii Afrikaanota guutuu boonsoo jechuudhaan dubbatee ibsee gammachuu jechuudha laga Abbayyaa kanaas akka qabu ifaan ifatte jechuudha dubbatee ibsee jira. Waaw namni kanaaf hin gammanne hin jiru barsilaa kun gammachuu guddoodha. Kana kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti sheeruudhaan facaasaa akkasiin oduu oduu ammeetii oduu guyyaan tan qabatamaa bireedduu tan dhugaa jechuun isin biraan geenya irraan tanaa oduulee gabaabduu guyyaan isin biraan geenya ta guyyaa keessaa jechuudha. Sababa hojiitiin hin biizii ta'e irra hojiin sirrumatti biizii na goote galatoomaa isiniin jaa ammoo sheer godhuudhaan sabskiraayibis godhaa yaada qabdan koomentii nuu kaa'aa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.